Okay, hayyee saayinsii waliigalaa kan kutaa torbaffaadha. Boqonnaa lama jechuudha. Tiin walitti deebinee jirra. Jidduudhaan xiqqoo haalumaan ture mija'uu dhabuurraa kan ka'e turee dhiifamaa isiniin jecha. Hayyee saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaadha kan waa'ee maalii ibsuudha. Sila waa'ee maatariiti kan ibsu ture. Yaa akkumaan kutaa kana dura dabarsine keessatti dubbadhaa ture waa'ee maatarii dubbadhee tan jira ibsa isaa jechuudha. Maatariidha jechuun maalii? Amaloonni maatariidha yookiin maatarii maal fa'aa of keessaa qaba kan jedhu jechuudha. Amma har'a ammoo waa'ee suudoowwan jajjaboo dhangala'oo fi gaazotaati. Waa'ee sila suudoowwanii jechuudha. Maatariin suudoowwan xixiqqoo akka of keessaa qabanis dubbannee too jirra jechuudha. Kanaaf mee mata durumarraa haa kaanu gaa akkuma asitti argitan gaa kunoo maal jedha suudoowwan jajjaboo dhangala'oo fi gaasota kan jedhudha jechuudha bakka kanatti wanti arginu. Mee maal jechuu isaati laata yoo ilaallu qindoominni suudoowwan maatarii faalkaalee maatarichaatii murteessa jedha. Qindoominni akkaataan suudoowwan ittiin maatarii tokko keessatti qindoomanii jiran faalkaaleen inni ittiin jiru maal ta'uusaa argisiisa. Faalkaa jajjaboo ittiin jira moo dhangala'oodha moo gaazii ta'uusaati kan inni agarsiisu qindoominni suudoowwanii jechuudha. Qindoominnii fi sochiin suudoowwanii faalkaalee maatarii adda addaa keessatti garaagarummaa ni qaba. Fakkeenyaaf faalkaalee dhangala'ootii fi gaazii wal bira qabne jajjaboo fi gaazii wal bira qabne qindoominni maatarii waan san keessa jiru kan suudoowwan waan san keessa jiru adda addaa jechuudha. Qindoominni suudoowwan maatarii irratti hundaa'uudhaan maal gochuu dandeenya jennaan qindoomina suudoowwan maatarii irratti hundaa'uudhaan maatariin faalkaalee sadiin argamaa jedha. Faalkaalee meeqaan argama? Faalkaalee sadiin argama. Inninis akkuma ilaallee agarru maaltu jira? Jajjabootu jira. Yes, jajjaboon ni jira jechuudha. Akkasuma dhangala'ootu jira. Jajjaboo dhangala'oo ka jennu kana jechuudha. Jajjaboo dhangala'oo fi gaazotaa jechuudha. Maatariin faalkaa tokko irraa gara faalkaa birootti jijjiiramuu ni danda'a. Yes, maatariin haala teempireecharaa jiruu irratti hundaa'uudhaan jijjiiramuu ni danda'a. Dhangala'oo irraa gara gaaziitti akkasuma dhangala'oo irraa gara jajjaboottis jijjiiramuu ni danda'a. Jajjaboon gara dhangala'ootti jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Jijjiiramni qindoomina suudoowwanii jijjiirama faalkaalee maatarii ni fida jedha. Asitti jijjiiramni qindoomina suudoowwan maatarii maal ni fida? Jijjiirama faalkaalee maatarii ni fida jedha. Fakkeenyaaf akka fakkii armaan gadii irraa hubachuu dandeenyutti jedha. Kuni jajjaboodha. Akkuma ilaallee arginu jechuudha. Inni kuni jajjaboodha jechuun ni danda'ama. Kuni jajjaboodha. Inni kun ammoo maali? Dhangala'oodha jechuudha. Inni kun dhangala'oodha. Akkasuma inni kun ammoo gaaziidha. Faalkaalee isaan ittiin argaman jechuudha. Wantoonni kunniin maatarii jennee moggaasuu ni dandeenya jechuudha. Faalkaalee maatariiti. Faalkaalee maatariiti jechuudha. As keessatti kan jiru kabiraa amala isaan qaban. Fakkeenyaaf jajjaboon amala akkam qaba? Dhangala'oonoo akkasuma gaaziinoo waan jedhu ilaaluu ni dandeenya bakka kanatti jechuudha. Fakkeenya yoonii fi jajjaboo fudhannu. Jajjaboo yoo fudhannee garaagarummaan jirtu. Garaagarummaan jajjaboo fi dhangala'oo jidduu jirtu maatarii irratti bifa kamiin ibsamuu danda'a? Yoo jennee fakkeenyaaf jajjaboon faalkaalee maatariin ittiin argamu sadan keessaa isa tokkodha. Wantoonni bocaa fi qabee mataa isaanii qabanii fi summuugamuu hin dandeenye jajjaboo jedhamu jedha. Bakka kanatti wantoonni maaliiti? Wantoonni iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Wantoonni bocaa fi qabee mataa isaanii bocaa fi qabee mataa isaanii qabaachuu danda'an maalii jedha? Jajjaboo jedhama jedha. Akkuma ilaallee agarru jechuudha. Suudoowwan jajjaboo haalaan walitti dhiyaatanii argamu jedha. Yes, suudoowwan jajjaboodha haalaan
walitti dhiyaatanii kan argamanidha. Bakka kanatti egaa haala walitti dhiyaatanii argamuu jennaani. Kanaafuu sochiin suudoowwan jajjaboo keessatti taasifamu baay'ee daangeffamaadha jedha. Baay'ee daangeffamaadha. Fakkeenya ashaboo nyaataa yoo fudhanne, shukkara yoo fudhanne, mukaa fi kan kana fakkaatan baay'ee walitti dhiyoodha jechuudha. Baay'ee jajjaboodha jechuudha. Kanaaf suudoowwan boca murtaawaa qaban yookiin qabee murtaawaa qaban maal jennee waamna jechuudha. Kan summuugamuu hin dandeenye, kan harkaan walitti dhiibbaa irratti uumuu hin dandeenye maal jennee waamuu dandeenya jechuudha. Jajjaboodha jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Akkuma fakkeenya kanaa jechuudha. Akkuma fakkeenya imeejaan argaa jirtanii kanatti jechuudha. Akkasuma wanni biraa maaltu jira? Bakka kanatti jechuudha dhiifama. Bakka kanatti humni jedha. Humni harkisa ruqoolee jajjaboo jidduu jiru cimaa ta'uun isaa jajjaboon bocaa fi qabee mataa isaanii akka qabaatan isaan godheera jedha. Humni harkisaa jechuudha. Humni harkisa suudoowwan jajjaboo keessatti argamanii kan baay'ee cimaa ta'uun isaa maal godheetu jira? Bocaa fi qabee mataa isaanii. Bocaa fi qabee mataa isaanii. Boca akkasuma qabee mataa isaanii akka qabaatan isaan taasiseera jira. Fakkeenya moolikulootni isaanii humna cimaan waan wal harkisaniif baay'ee walitti dhiyaatanii argamu jedha. Atiraakshiniin humni harkinsaa jidduu isaanii jiru baay'ee cimaa waan ta'eef walitti dhiyaatanii argamu jedha. Kanaafuu dhiibbaan yoo dabalamellees jajjaboowwan summuugamuu hin danda'an yookiin walitti dhufuudhaan qilleensi weeka keessaa alatti bahu hin jiru yookiin amma fakkeenyaaf afuuffee yoo afuufnu yoo harka walitti qabne ni summuugama jechuun walitti boca jijjiirachuu danda'a yookiin dhoowuudhaan hafuurri sun keessaa bahuu danda'a ni summuugama jechuudha suni. Jajjaboo harkaa walitti qabne akkas gochuu hin dandeenyu. Maaliif? Suudoon isa jidduu jiru, suudoon wantoota jajjaboo jidduu jiran baay'ee kan walitti dhiyaatanii argaman waanta ta'eef jechuudha. Akkasitti qabachuu ni dandeenya jechuudha. Bakka kanatti wanni biraa kan nuti hubannu maali? Bakka kanatti jechuudha otoo gara dhangalootti hin dhufin jechuudha. Wanti nuti hubannu bakka kanatti suudoowwan jajjaboodha gara faalkaa gaaziitti yookiin dhangalootti dhufuu danda'u isaanii hubachuudha qabna jechuudha bakka kanatti. Kabira inni biraa dhangaloodha. Suudoowwan dhangaloo hamma tokko wal irraa fagaatanii argamu jedha. Hamma tokko akkuma maaliiti akkuma asirraa arginu kana jechuudha. Jajjaboo wajjin wal bira qabamee yommuu ilaalamu rukinni isaanii gadaanaadha. Rukinni jechuun hangi isaanii gadaanaadha. Ulfaatinni wantoota jajjaboodhaa wajjin yoo wal bira qabnu dhangaloon jechuudha. Suudoowwan dhangaloo jidduu iddoo baay'ee xiqqaa ta'e waan jiruuf dhangaloon jajjaboo yommuu wal bira qabamanii dhangaloo yommuu jajjaboodhaa wajjin wal bira qabamanii yeroo ilaalaman hamma tokko ni summuugamu. Xiqqoo jechuudha. Amma haayilaandii bishaanii yoo fudhanne yoo kan walitti qabnu taate hamma tokko ni summuugamu jechuudha. Walitti socho'uu ni danda'u. Dhangaloowwan boca murtaawaa hin qabanii jedha. Boca murtaawaa hin qaban. Boca meeshaa keessa jiranii qabaatu jedha. Boca meeshaa keessatti naqamee jiru san qabaata. Fakkeenyaaf bishaan yoo fudhanne aanan yoo fudhanne fi kan kana fakkaatan yoo fudhanne boca ofii isaaniitiif hin qaban. Maal qaban jechuudha? Bocni isaanii wanta keessatti naqamee jiru sanii wajjin wal fakkaata jechuudha. Dhangaloowwan qabee murtaawaa ni qabu. Garuu qabee murtaawaa qaban. Wanta keessatti naqamu waan qabuuf qabee murtaawaa qabanii. Suudoowwan dhangaloo kan gaazii caalaa walitti siqanii waan argamaniif rukinni dhangaloo kan gaazotaa ni caala. Gaazii caalaa walitti dhiyaatanii argamu. Garuu immoo hanga dhangaloo hanga wantoota jajjaboodhaa walitti dhiyaatanii hin argaman jechuudha. Waan gaazii caalaa walitti dhiyaatanii argamaniif jecha rukinni isaanii kan gaazotaa ni caala jedha. Rukinni isaanii kan gaazotaa ni caala. Gaazonni walirraa fagaatanii argamuu jechuudha. Asirraa hubannaa jechuudha. Irra wanta caalaa dhangaloo caalaa walirraa fagaatanii argamu jechuudha. Asirraa namaa galaa jechuudha. Inni bira dhangaloon ni tamsa'a. Yes, ni tamsa'a. Dhangaloon lafarra tamsa'uudhaan ni yaa'a jechuudha. Kana jechuun suudoowwan dhangaloo tokko dhangalaa isa ollaa jirutti suuta yaa'a jechuu ni agarsiisa. Kanaafuu tamsa'inni suudoowwan dhangaloo kan gaazotaatii gadiidha.
akka gaazotaatti dhangala'oo cimaa sanii miti jechuudha. Garuu ni tamsa'u suuta deemu waan ta'eef akka gaaziitii miti. Garuu akka jajjaboodhaan miti ammas. Akka kanatti suudoowwan dhangala'oo kan jedhaman kana fudhachuu dandeenya. Ni tamsa'a jechuun yoo fakkeenyaaf lafatti kan naqamu yoo ta'e ni socho'a bakka tokkoo ka'ee bakka biraan ni dhaqaa jechuudha. Garuu akka maaliitii miti akka gaaziitti faca'uudhaan bakka hundatti argamuu hin danda'anii jechuudha asirra nuu galaa jechuudha. Inni biraa waa'ee suudoowwan gaaziiti. Jajjaboo fi dhangala'oo wajjin wal bira qabamanii yommuu ilaalaman gaazonni rukina baay'ee gad aanaa qaba jedha. Gaazonni amaloota gaazotaa keessaa tokko maali? Rukina gad aanaa qabaachuudha. Fatanaa keessattillee bifa kanaan qabatanii bifa kanatti dhufti. Suudoowwan wantoota faalkaalee wantoota keessaa kamtuu rukina gad aanaa qaba jedhee nu gaafachuu danda'a. Eenyu rukina gad aanaa qaba jennaan gaaziidha jechuudha. Suudoowwan isaa irraa uumaman baay'ee addaan fagaatanii waan argamaniif. Suudoowwan gaazonni irraa uumaman addaan faffagaatanii faca'anii waan argamaniif akkasuma ni summuugamu jedha. Yoo waan akka wayii keessatti kan qabnu taate ujummoo wayii keessatti qilleensa kan fudhannu yoo ta'e harkaa yoo walitti qabne summuugamuu ni danda'a jechuudha. Bilisaan socho'u ammas. Bilisaan bakka hunda ni yaa'u, ni socho'us, ni babal'atus bakka hundatti jechuudha. Qabee fi boca murtaawaa mataa isaanii hin qaban garuu. Qabee murtaawaa boca murtaawaa bakka murtaawaas hin qaban isaan faca'anii waan argamuuf jechuudha. Fakkeenya haayidiroojiinii elementii jedhamu. Elementoota haayidiroojiinii elementoota gaasota akka haayidiroojiinii faca'ee argama. Qilleensinis faca'ee argama. Oksijiiniinis faca'ee argama. Kanneen kana fakkaatan gaasota akkaataan isaan itti argaman kunoo akkuma asirraa arginu kana jechuudha. Faca'anii waan argamaniif jecha qabee murtaawaa boca murtaawaa hin qabanii jenneeniiti faalkaalee gaazii bifa kanaan ibsinaa jechuudha. Inni biraa yommuu kunoo fakkiidhaan agarsiifamu jechuudha. Inni biraa yeroo fakkiidhaan agarsiifamu akkuma fakkii 2.7 irraa agartanitti agarsiifametti suudoowwan gaazota baay'ee walirraa fagaatanii argamu jira. Suudoon gaazota baay'ee walirraa fagaatanii argamu. Yes kuna akkuma asitti arginu kana jechuudha. Akkuma nuti asitti arginu kana jechuudha. Gaazotni yoo meeshaa keessa jiraatan meeshicha ni guutu. Yes ni guutu yaa akkuma amma guutaa jiru kana jechuudha. Meeshaa keessa yoo hin jiraanne garuu gara qilleensaatti yaa'u gaazonni jechuudha. Gaazotni saffisaan tamsa'uun iddoo argatan hunda ni qabatu. Saffisaan tamsa'uudhaan amma fakkeenyaaf doodiraantii yookiin shittoo tokko fuunee yoo mana tokko keessatti kan gallakkifnu taate fooliin isaa dafee kutaa hunda wal ga'a. Bifa gaaziitiin argamaa jechuudha. Gaaziidha akka gaaziiti wanta ta'eef jecha dafee bakka hundaan wal ga'a. Kana jechuun fooliin isaa dafee bakka hunda dafee kutuucha san keessa wal ga'a jechuudha. Dafee faca'aa jechuudha. Bakka hunda dafee ga'a jechuudha. Nasirraa namaa gala. Afuuffee yommuu afuuftu maaltu uumamaa jedha. Qilleensi gara afuuffee afuuftu kun keessa afuuffee hunda ni qabata. Tikikkil likkidha jechuudha. Sababni isaas suudoowwan gaazii qindoomina sirnaawaa ta'e waan hin qabneef. Maaliif akkasii jennaan suudoowwan gaaziidha maal hin qabani qindoomina sirnaawaa kan ta'e hin qaban waan ta'eef jechuudha. Akkuma fakkii kanarraa agarruutti faca'ee laal akkuma akkamitti argu jiraamaaf irraa faca'ee argama jechuudha. Gaazotni boca murtaa'aa waan hin qabneef afuuffee haala fakkii 2.9tiin harka lamaan walitti dhiibnee yoo qabnu bocni afuuffee suni ni jijjiirama jedha. Yeroo kana walitti qabnu boca murtaa'aa wanta hin qabneef jecha bocni afuuffee kana akkuma ilaallee argu jirru kanatti maal ta'a ni jijjiirama jechuudha. Humni suudoowwan gaazii walitti hidhee jiru baay'ee dadhabaadha. Humni suudoowwan gaaziidha. Fakkeenya haayidiroojiinii fi haayidiroojiinii jidduu jiru baay'ee dadhabaadha jechuudha. Asirraa wanti nama galu fakkeenya haayidiroojiinii yoo fudhanne haayidiroojiinii fi haayidiroojiin bifa kanaan kan jiru yoo ta'e suudoon isaa kana walitti qabee jiru baay'ee boondiin kun baay'ee dadhabaadha. Salpha cabuu danda'a jechuudha. Cross godhee cabuu danda'a jechuudha asirraa namaaf galtii jechuudha. Akkasuma wanni nuti hubannu maali bakka kanatti jechuudha. Akkasuma suudoowwan isaanii fageenya baay'ee dheeraa ta'e irratti wal harkisu. Fageenya baay'ee dheeraa ta'e irratti wal harkisu. Suudoowwan isaanii kan haalaan
kan haalaa walitti siqan osoo hin taane gargar kan faca'anii fi sochii irraa sochii irra dhabeessa ta'e keessatti kan argamudha, kan argamanidha isaan kun jechuudha gaazonni. Gaazonni humna lafaan walitti hidhamanii waan argamaniif gaazonni maalitti wajjin walitti hidhamee jira? Humna lafaati wajjin walitti hidhameetu jira gaazonni jechuudha. Humna lafaati wajjin walitti hidhamaniiti argamanii akkuma himarraa arguu dandeenyu jirrutti jechuudha. Walitti hidhamanii waan argamaniif sochii daangaa hin qabneen kallattii hundaan ni tamsa'u jechuudha. Humni gravitational forcein humni harkinsa lafaati wajjin waan wal qabaniif kallattii hundaan tamsa'uu danda'u jechuudha. Amala babal'achuu bakka hundatti babal'atanii deemuu fi summuugamuu akka kanatti jechuudha. Summuugamuu akka kanatti olaanaa qabu. Suudaawwan gaazotaa humna lafaan waan walitti hidhamanii argamaniif humni alaa yeroo irratti dalagaa'u ni summuugamu jedha. Humni alaa akka kanaa jechuudha ni summuugamu. Amalootni maatarii faalkaalee garaagaraa keessatti wal fakkaataadha miti jedha. Garaagarummaa amaloonni faalkaalee maatarii sadan qaban wal bira qabuun gabatee lama tuqaa takka irratti cuunfamee dhiyaatee too jira jedha. Mee kan ilaallu tagaa iddoo kanatti jechuudha. Maaltutu garaagarummaa isaanii uuma laata yoo jenne amaloota isaanii yoo ilaallu qabee jedha. Qabeen isaa iddoo murtaawaa ni qabu. Jajjaboon iddoo murtaawaa ni qabu. Jajjaboon iddoo murtaawaa ni qabu. Dhangala'oon iddoo murtaawaa hin qaban. Gaazonni iddoo murtaawaa hin qabanii jedha. Amma iddoo murtaawaa qabu eenyu fi eenyu? Jajjaboo fi dhangala'oon iddoo murtaawaa ni qabu. Qabee jechuudha. Gaazonni garuu iddoo murtaawaa hin qabanii. Amaloota boca yoo fudhanne ammas jajjaboon boca mataa isaanii qabu. Jajjaboon boca mataa isaanii qabu. Dhangala'oo fi gaaziin garuu boca mataa isaanii hin qaban. Boca mataa isaanii hin qabanii jedha. Sababni isaa dhangala'oon waan boca meeshaa keessatti naqamu san qaba. Gaazotni ammoo bocni isaanii hin jiru, faca'anii waan argamaniif jechuudha. Walitti dhiheenya suudaawwaniitii wajjin yoo wal ilaallu baay'ee walitti dhiyoodha gaaziin. Hamma tokko walitti dhiheenya ni qabu kan dhangala'oodha. Kaan ammoo baay'ee walirraa fagaataniitu argamu jechuudha. Sochii suudaawwanii yookiin yaa'insa isaanii yoo ilaallu jajjaboon daangeffamaadha. Kuni ni yaa'a. Garmalee yaa'a kun ammoo garmalee yaa'a. Rukkina yoo fudhanne rukkina olaanaa qaba jajjabooni. Rukkinni dhangala'oodhaa jiddu galeessa. Rukkinni gaaziidha ammoo baay'ee gad aanaadha jechuudha. Kuni garaagarummaa rukkina isaan qabaniitiin. Yoonii fi gara summuugamuu fudhannee hin summuugamani warri jajjaboodha. Hamma tokko ni summuugama kan dhangala'oodhaati. Kaan ammoo sirriitti inni summuugamu jechuudha warri gaaziidha jennaan. Fakkeenya jajjaboo fudhannee dhagaa qamadii luuk. Fakkeenyi dhangala'oodhaa gaazii akkasuma zayitii. Fakkeenyi gaazota kun fakkeenyi dhangala'ooti. Fakkeenyi gaazota ammoo oksijiinii, haayidroojiinii, naayitiroojiinii jennee maqaa kaasuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana. Ka biraa maaltu jira? Kan inni biraa jechuudha bakka kanatti jijjiirama isaan faalkaalee maatarii keessatti qaban. Faalkaalee maatarii adeemsa ho'a ofitti fudhachuun yookiin gadi lakkisuun faalkaa tokko irraa gara faalkaa birootti jijjiiramuutu faalkaa maatarii jedhama. Faalkaalee maatariiti jechuun maal jechuudha? Faalkaalee maatarii jechuun adeemsa ho'a ofitti fudhachuun yookiin gadi lakkisuun faalkaa tokko irraa gara faalkaa birootti jijjiiramuuti. Jijjiiramni faalkaalee maatarii jijjiirama fiizikaalaati jedha. Jijjiiramni faalkaalee maatarii gidduutti gaggeeffamu jijjiirama keemikaalaa osoo hin taane jijjiirama fiizikaalaati. Maaltu jijjiirama? Hamma bocaa fi kalaraa wantoota tokko tokko malee maalummaa waan sanii waan hin jijjiiramneef. Jijjiiramni faalkaalee kuni duubatti deebi'aadhaa fi qabiyyee keemikaalaa maatarii kan hin jijjiirredha. Jijjiirama akkasiiti jechuudha. Mee fakkeenya akka fakkeenyaatti yoo kan ilaallu ta'e bakka kanatti jechuudha. Jijjiiramni moodelli suudoo maatarii moodela saayinsawaa amaloota maatarii addeessuuf baay'ee barbaachisaa ta'edha jedha. Sababni isaas amaloota maatarii faalkaalee hundaa irratti bifa ifa ta'een waan ibsuufi moodelli
moodalli maaliti moodalli suudoo maatarii saayinsawaa ta'e jechuudha. Amaloota maatarii addeessuudhaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jedha. Sababni isaas amaloota maatarii faalkaalee hundaa irratti bifa ifa ta'een waan ibsuufi. Mee dabalataan maatariin faalkaa tokkorraa gara faalkaa birootti yoo jijjiiramu jijjiiramoota suudoowwan taasisan hubachuudhaaf waan nu gargaaruufi jedha moodaliin kuni. Jijjiiramoonni faalkaalee beekamoo ta'an baquu fakkeenya luuk asitti baquun ni jira, qorruun ni jira, hurkuun ni jira, qabbanaa'uun ni jira, dippooziitaa'uun ni jira, sablimaa'uu fi kan kana fakkaatan ni jira jechuudha. Soos keessatti baquu jedha. Amma kuni jajjaboodha. Eegasii kun ammoo dhangaloodha. Kun ammoo gaaziidha bifa kanaan jechuudha. Asitti jijjiirama kanneen laaluu ni danda'ama gammasitti. Jijjiirama faalkaa jajjaboo fi dhangaloo yoo laallu jajjaboo fi dhangaloodha jechuudha. Jijjiiramni wantoota faalkaa jajjabootiin argaman gargaarsa ho'aatiin laala. Faalkaa maaliitiin jajjaboo faalkaa jajjabootiin argama? Gargaarsa ho'aatiin gara dhangalootti taasifamu maal jedhama jennaan? Baquu jedhama. Okay? Baquu jennaan. Jajjaboo gara dhangalootti gargaarsa ho'aatiin maal jennaani? Baquu jennaan. Gama birootiin jijjiiramni wantoota dhangala'oo tiin argamu anniisaa ho'aatiin ho'a isaaniitiin hir'isuudhaan jechuudha gara faalkaa jajjabootti jijjiiruu maal jedhama jennaan? Qorruu jedhama jechuudha. Qorrisiisuudhaan kan gaggeeffamu jechuudha. Qorrisiisuudhaan ho'i isaanii irratee jechuudha. Ho'i isaanii yommuu irratu jechuudha. Kuni maal jedhama jennaan? Qorrisiisuu jennaan yeroo inni qorree gara jajjabootti jijjiiramu jechuudha. Kanaaf adeemsi jajjaboo gara dhangaloodhaa maal jedhama? Baquu jedhama. Adeemsi dhangaloon gara maalitti? Gara jajjabootti deemuudha ammoo maal jennaani? Qorruu jennaan. Inni biraa jijjiiramoota faalkaa dhangala'oo fi gaasotaati jedha. Faalkaa dhangala'oodhaa fi gaasotaa. Asitti dhangala'oo fi gaazii yoo fudhannu bakka kanatti jijjiiramoota isaan gidduutti taasifaman jechuudha. Wantoota faalkaa dhangala'ootiin argaman gargaarsa ho'aatiin dhangala'oodhaan kan argamu tokko gargaarsa ho'aatiin gara faalkaa gaaziitti jijjiiruun maal jedhama jennaan? Hurkuu jedhama jedha. Gama birootiin wantoota faalkaalee gaaziitiin argaman anniisaa ho'aa isaanii hir'isuun gara faalkaa dhangala'ootti jijjiiruun maal jedhama? Qabbanaa'uu jedhama. Qabbanaa'uu jennaan bakka kanatti jechuudha. Sana qofaa miti. Dhangala'oon gara maalitti? Dhangala'oon gara gaaziitti. Gaaziin gara dhangala'ootti. Dhangala'oon gara gaaziitti hurkuudha. Gaaziin gara dhangala'ootti ammoo qabbanaa'uu jedhama. Bishaan yoo danfu ni hoo'ee yeroo hoo'ee gara gaaziitti yookiin hurkaatti jijjiirame hurkaan sun yeroo qabbanaa'u deebi'ee bifa aaraatti wanni deemaa ture sun bifa dhangala'ootiin gadi deebi'uudhaan dhangala'oo bishaanichaatti deebi'a jechuudha. Inni sadaffaadhaa jijjiiramoota faalkaa jajjaboo fi gaazotaa jedha. Wantoota faalkaalee jajjabootiin argaman faalkaa jajjaboodhaan wantoota argaman gargaarsa ho'aatiin gara faalkaa gaaziitti jijjiiruun maal jedhama jennaan? Sablimeeshinii jedhama. Jajjaboo kallattiidhaan gargaarsa ho'aatiin yeroo fayyadamnu gara gaaziitti yookaan jijjiirru ta'e sablimeeshinii jedhama. Gama birootiin wantoota faalkaa gaaziitiin argaman kallattiidhaan gara faalkaa jajjabootti jijjiiruun dippoziishinii jedhama jechuudha. Dippoziishin jajjaboo gara gaaziitti sablimeeshiniidha. Gaazii gara jajjabootti ammoo dippoziishinii jenneeni bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Inni biraa waa'ee gochaatii fi deebiidha. Asitti gaafilee kanneen kophatti hojjedhee isiniif dabarsa. Gilgaalota jechuudha hundaa'u bakka takkatti. Gara maalii haa dhufnu? Gara amaloota fiizikaalaa fi keemikaala maatarii jedhuutti mee yoo kan dhufnu ta'e amaloota fiizikaalaa fi amaloota keemikaalaa maatariidha jechuudha. Amaloota fiizikaalaa fi amaloota keemikaalaa maatariidha kan jedhan itti yoo dhufnu amaloonni fiizikaalaa amala akkamiiti? Amalli keemikaalaa too amala akkamiiti kan jedhu irratti waan tokko yaada isiniif dhiyeessa.
Mee fakkeenya amala fiizikaalaati jechuun akkam jechuudha? Yoo jennu amala fiizikaalaati jechuun akkuma beekamu kan maalummaa wantoota keessotti hin bannedha. Maalummaa wantoota keessoo isaatti kan hin banne yookiin gara duubaatti deebi'uu kan danda'u jechuudha. Asirrattis akkasuma. Amaloonni fiizikaalaa fi keemikaalaa maatarii faayidaan isaanii inni guddaan maatarii addaan baasuudhaaf addeessaa jedha. Faayidaan inni guddaan maali? Amalli fiizikaalaa fi amalli keemikaalaa wantoota inni guddaan maali jennaan amala wantoota addaan baasuudha jechuudha. Amaloonni wantoota qabiyyee maatariin tokko of keessaa qabu irratti hundaa'a. Amaloonni wantoota eddattoo maatarii tokko kan biroo irraa adda baasuuf kan ittiin fayyadamnudha. Yes, amala fiizikaalaa amala keemikaalaa isaan calaqqisaniini waan tokkorraa tokko gargar ittiin baasna jechuudha. Wantoonni amaloota mataa isaanii kan wanta biroo irraa ittiin adda ba'an ni qabu sirriidha. Saayintistoonni wantoota addaan baasuuf amaloota bakka lamatti ramadu jedha. Saayintistoonni wantoota addaan baasuudhaaf jecha amaloota bakka lamatti ramaduudhaan ni qo'atu. Isaanis amala keemikaalaa fi amala fiizikaalaati jechuudha. Wantoota adda addatti beekuudhaaf jechuudha. Amala fiizikaalaatii fi amala maalii jennaani? Amala keemikaalaa jedhama. Amala fiizikaalaa jechuun meeqame? Iddoo kanatti amalootni maatarii maalummaa fi qabiyyee maatarii osoo hin jijjiirin daawwatamu yookiin safaramuu danda'an amaloota fiizikaalaa jedhamaa jedha. Bakka kanatti amaloonni maatariidhaa maalummaa fi qabiyyeen maatirichaa osoo hin jijjiiramin daawwatamu. Qabiyyeen san jijjiiramne maalummaan san jijjiiramne. Kan daawwatamu maal jennaani? Amaloota fiizikaalaa jennaan. Fakkeenyaaf halluu, foolii, rukina, qabxii baqinaa fi qabxii danfinaa, jabinaa fi kan kana fakkaatan. Amaloota maal jedhamu? Amala fiizikaalaa jedhaman. Fakkeenyaaf aanan halluu diimaa qaba, halluu adii qaba jenna. Dhiigni halluu diimaa qaba jenna. Amma maalummaa isaa dubbachuu jira malee aananichi hin jijjiiramu. Qabiyyeen isaas hin jijjiiramu. Akkasuma maalummaan aanichaallee yookiin dhiigaa sun hin jijjiiramu irraa dubbatameedhaaf. Kanaaf maalummaan isaa osoo hin jijjiiramin yoo kan irraa dubbatamu ta'e wantichi maal jennaani? Amala fiizikaalaa jennaan. Amaloonni fiizikaalaa kan akka rukinaa jedhaasitti. Kan akka rukinaa qabxii akkasuma qabxii danfinaa fi qabxii baqinaa hamma wantoota irratti kan hin hundoofnedha. Amaloonni fiizikaalaa kanneen akka hangaa qabee hamma wantoota irratti kan hundaa'udha jedha. Sirri. Qabxiin baqinaa fi qabxiin danfinaa haala tempereechara haala ho'aa irratti hundaa'a. Haala qorrisiifamuu fi haala ho'insa haala ho'aa irratti hundaa'a. Hamma irratti hundaa'u jechuudha. Ammoo hangaa fi qabeen maal irratti hundaa'a? Hamma wantoota irratti hundaa'a jechuudha. Amala fiizikaalaa hamma wantoota irratti hundaa'udha jechuudha. Kanneen armaan gadi irratti gareedhaan mareedhaa kan jedhus ni jira kuni akka gochaati. Amaloonni bakka kanatti jechuudha. Amaloonni fiizikaalaa wantoota gargar baasnee amaloota fiizikaalaa wantoota gargar baasnee beekuudhaaf wanti nu fayyadu maali? Amaloota fiizikaalaa wantoota haala armaan gadiitiin ramaduun ni danda'ama. Isaanis maal jechnee ramaduu dandeenya? Amaloota fiizikaalaa qaama miiraatiin addaan bahuu danda'an, amala fiizikaalaa faalkaaleedhaan adda baasuu dandeenyu, amala fiizikaalaa safaramuu danda'an yookiin hamma dhaabbataa qaban fi dabarsuu ho'aa fi elektiriikii kennu kana jechuudha. Amaloonni fiizikaalaa bakka meeqa qoodama? Bakka afuritti qoodama jechuudha. Amala fiizikaalaa maaliiti? Amala fiizikaalaa qaama miiraatiin adda bahuu danda'an kan jennuun kana jechuudha. Fakkeenyaaf amaloonni fiizikaalaa qaama miiraatiin adda bahuu danda'an akkami? Kanuma akka halluu kana jechuudha. Halluu kana jechuudha. Halluun sababa wal qunnamtii wantoota ifaa jidduutti adeemsifamuun kan uumamudha. Innis wantoonni halluuwwan adda addaa qabaachuu ni danda'u. Halluuwwan kunniin wantoota adda baasnee akka beeknuuf nu gargaara. Halluuleen wantoota adda addaa kan diimaadha qaba, kan gurraacha qaba, kan keelloodha, kan magariisa, kan cuquliisa, halluulee birdiimee, halluu hedduu jira. Halluulee wantoonni halluulee garaagaraa kan qaban kuni halluuleen kunniin illee wantoota adda baasnee beekumaaf nu gargaara. Halluuwwan beekamoo ta'an diimaa, keelloo, cuquliisa, magariisaa fi kan kana fakkaatanidha. Maaliif nu gargaara jennaan? Wantoota gargar baasnee beekumaafi jechuudha. Akkuma fakkii kanarraa laaltanii agartanitti jechuudha. Bakka kanatti
fakkeenya foolii jedha. Fooliin amala wantoota fuunfachuun wanticha adda baasuudhaaf ni gargaara. Foolii xiraa qabamoo foolii urgaa'aa qabamoo foolii akkan qabaa jennee wantoota gargar fuunfannee adda baasuudhaaf nu fayyada. Jechoonni foolii ibsan kanneen akka urgaa'uu, ajaa akkasuma fi kan kana fakkaatanidha. Fakkeenyaaf burtukaanni ni urgaa'a. Foon alaa'e ni ajaa'a. Bishaan foolii dhabeessa. Yoo kana jennu garaagarummaa burtukaanaatii fi garaagarummaa foon alaa'ee akkasuma bishaan foolii bishaanii jidduu fooliidhaan garaagarummaa isaanii kana ibsuu jechuudha. Halluunis garaagarummaa wantoota gidduu jirtu ibsuudhaaf nu fayyaddi. Fooliinis akkasuma. As keessatti fuunfachuudhaan kan adda baasnu kuni yookiin halluu isaanii ilaallee wanti adda baasnu kuni maalummaa wantoota waan hin jijjiirreef jecha amala fiizikaalaa jedhama jechuudha. Amala fiizikaalaa jennaan. Inni biraa of eeggannoo bakka kanatti godhamuu qabu. Of eeggannoon bakka fooliidhaa kana keessatti godhamuu qabu. Maaltu jira jennaan wantoota summaa'oo fi balaa fiduu danda'an fuunfachuun dhoorgaadha. Fakkeenyaaf keemikaalota akka asiidota, beezota cimootu jira kan kutaa laaboraatoorii keessatti argamanii. Asiidota ciccimoo sanii fuunfachuun dhoorgaadha jechuudha. Yoo fuunfannuun dhiibbaa cimaa nurra geessisuu danda'a waan ta'eef. Kuni amaloota fiizikaalaa wantoota yeroo adda baasnu akkaataa ittiin adda baasnu jira malee daayirektii kan fuunfachuu hin qabnu jechuudha. Kan biraa dhandhama. Dhandhamni amaloota fiizikaalaa wantoota adda baasuudhaaf kan gargaaran keessaa isa tokko ta'ee dhandhamni jechoota akka maalii qaba? Jechoota akka mi'aawaa, dhangaggaawaa, hadhaawaa, kuraawaa fi kan kana fakkaatan ibsuu ni danda'a. Fakkeenyaaf shukkara. Shukkarri maal ta'a? Ni mi'aawa. Loomii maal ta'a? Ni dhangaggaawa. Ashaboon nyaataa maal ta'a? Ni kuraawa. Amma garaagarummaa shukkaraa, garaagarummaa loomii fi garaagarummaa ashaboo nyaataa maaliin dhandhamaan adda baasnee yoo ibsinu shukkarri barni mi'aawaa. Loomii immoo yoo dhandhaman barni dhangaggaawa. Ashaboo nyaataa yooniif kan dhandhamate ni kuraawa. Dhandhama kuraawaa jedhamu qaba. Yoo jennee dubbannu maaliin adda baasuu jira jechuudha. Wantoota kanneen dhandhamaan adda baasuu jira jechuudha. Haa dhandhamne adda baasnu malee dhandhamuudhaaf jecha qabiyyeen isaanii maalummaan isaanii hin jijjiiramu jechuudha. Waan qabiyyeen isaanii hin jijjiiraminiif waan maalummaan wantoota kanneen hin jijjiiraminiif jecha amalli kanaa kun maal jedhama? Amala fiizikaalaa jedhama jechuudha. Amaloota fiizikaalaa qaamolee miiraatiin adda ba'uu danda'an jennee akka fakkeenya akka fudhanna kana jechuudha. Inni lammaffaadha amaloota fiizikaalaa maaliiti? Faalkaaleeti. Amaloota fiizikaalaa faalkaaleedhaan adda ba'uu danda'an. Faalkaalee yeroo jennu gaa faalkaa sadii dubbannee turre faalkaa dhangala'oo, faalkaa jajjaboo, faalkaa gaazii jenneeni. Faalkaan fiizikaalaa akkaataa wantoonni haala murtaa'e keessatti ittiin argamanidha. Haala murtaa'e tokko keessatti takka jajjaboo, takka dhangala'oo fi takka gaaziidhaan ittiin argamanidha. Faalkaaleen fiizikaalaa maatarii sadeen jajjaboo, dhangala'oo fi gaaziidha. Faalkaan amaloota fiizikaalaa kan wantoota gargar baasnee beekuuf nu fayyadan keessaa tokko ta'ee fakkeenyaaf bishaan teempireechara dareetti faalkaa dhangala'ootiin argama jedha. Fakkeenyaaf bishaan teempireechara dareetti jechuun otoo teempireechara isaa hin jijjiiramin fakkeenyaaf 0 digirii seelsheelii faa keessa yookiin fakkeenyaaf teempireechara bishaanichaa 0 gad osoo hin ta'in yookiin gara 100tti osoo hin dhufin jechuudha. Noormaalii teempireechara noormaala ta'e irratti jiddu galeessa noormaala ta'e irratti bishaan faalkaa dhangala'oodhaan argamaa jechuudha. Kuni maal ta'uu agarsiisa? Faalkaa inni ittiin argamu. Yoo danfifame faalkaa gaaziitti. Kun danfifamuun maalummaa isaan jijjiiru. Garuu faalkaan hin jijjiiru. Kanaaf wanti kanaaf maal jedhama? Amaloota fiizikaalaa jennaan. Inni biraa fakkeenyaaf asiidii wanta caarratti maal jedhaa? Amaloota fiizikaalaa kanneen safaramuu danda'an. Kan safaramuu danda'u jechuudha. Amaloota fiizikaalaa safaramuu danda'an. Asittis amaloonni fiizikaalaa wantoota tokko meeshaalee adda addaa fayyadamuudhaan safaramuu ni danda'a. Amaloonni fiizikaalaa wantoota tokko meeshaalee adda addaa fayyadamuudhaan safaramuu ni danda'a. Amalootni kunniin haala bakkuma keessatti hamma dhaabbataa ta'e ni qabu. Amaloonni kunniin haala beekamaa keessatti hamma dhaabbataa ta'e qabu. Akka fakkeenyaatti qabxii maalii fudhachuu dandeenya? Qabxii qorrinaa fudhachuu dandeenya. Qabxii baqinaa, qabxii danfinaa, rukinaa fi bulbulamummaa kaasuun bakka kanatti ni danda'ama.
Kunniin amala fiizikaalaa safaramuu danda'u jennaan. Amaloonni fiizikaalaa kunniinis wantoota addaan baasnee beekuudhaaf nu fayyada. Fakkeenya qabxii qorrinaa yoo fudhanne. Qabxii qorrinaa kennu kana. Qabxiin qorrinaa dhangala'oon teempireechara murtaa'aa irratti gara jajjabootti dhangala'oon teempireechara murtaa'aa ta'e irratti gara maalitti gara jajjabootti yommuu jijjiiramu qabxii qorrinaa jennaan. Dhangala'oo fuunee yookiin bishaan tokko fuunee haayilaandiidhaan fireeja keessa yoo keenyee bulchinu ganama maal ta'a isaa maal ta'e arganna isaa jabaatee cabbii ta'e arganna jechuudha. Kanaaf teempireechara murtaa'e tokko keessatti qorrisiifamuudhaan gara jajjabootti yoo kan jijjiiramu ta'e qabxii maalii jedhama? Qabxiin suni qabxii qorrinaa jedhama jechuudha. Teempireecharri dhangala'oon gara maalitti? Teempireecharri dhangala'oon gara maalitti? Gara jajjabootti. Dhangala'oon gara jajjabootti jijjiiramu maal jedhama? Qabxii qorrinaa jedhama. Jijjiiramu kun immoo qabxii qorrinaa jedhama. Fakkeenyaaf qabxiin qorrina bishaanii digirii seentigireedii 0dhaa gaditti jechuudha. 0 fi 0 gaditti maal ta'a? Ni cabbaawa jechuudha yookiin akka cabbiitti jabaataa jechuudha asirraa hubannaa. Inni itti aanu qabxii baqinaati. Qabxii baqinaa isa jennuun jechuudha. Qabxiin baqinaatis akkuma isa ammaan tan dubbanne jechuudha. Qabxiin baqinaatis jechuudha. Adeemsa maaliiti qabxiin baqinaa? Jajjaboo wanta qulqulluu ta'e tokko jajjaboo wanta qulqulluu ta'e teempireechara murtaa'aa ta'e irratti gara maalitti? Gara dhangala'ootti. Gara dhangala'ootti yoo ka jijjiiramu ta'e gara dhangala'ootti yoo jijjiirame qabxii baqinaa jennaan. Jajjaboon gara dhangala'ootti cabbuma santutu ho'aan jechuudha. Gara dhangala'ootti gara bishaanichaatti deebi'aa jechuudha. Teempireechari jajjaboon tokko gara dhangala'ootti ittiin jijjiiramu kun maal jedhama jennaan? Qabxii baqinaa. Baquu jechuudha laal. Baqee gara dhangala'ootti jijjiiramu. Fakkeenyaaf qabxiin baqina cabbii digirii seentigireediidha. 0 digirii seentigireediidha. Bishaan 0 digirii seentigireediidha gadiitti akka cabbiitti argama. Gaafa ho'ifamu maal ta'a? Teempireecharri sun jechuudha 0 digiriidhaa kan ture suni gara 0tti ol dhufa jechuudha. 0 takka gara takkaatti ol dhufa gara maalitti jijjiirame jechuudha? Gara dhangala'ootti jijjiirame jechuudha. Akkana jijjiiramuun kun jajjaboon sun akkana jijjiiramuun kun qabxii maal jennaani? Baqinaa jennan. Teempireecharri kuni teempireechara cabbiin faalkaa jajjaboon argamu gara faalkaa dhangala'ootti ittiin jijjiiramuuti jennaan jechuudha bakka kanatti. Qabxiin qorrinaa dhangala'oo fi qabxiin baqina jajjaboo waluma qixa jedha. Bakka kanatti wanti isin adda baasuu qabdan maali? Tokko qabxiin danfinaa fi qabxiin dhangala'oo fi qabxiin baqina jajjaboo waluma qixa jedha. Wal qixa irratti argama. Yes. Qabxiin wanti tokko baqee ittiin dhangala'oo fi qabxiin wanti tokko osoo hin baqin jechuudha. Dhangala'oon tokko gara jajjabootti qorrisiifamuudhaan gara jajjabootti ittiin deemu wal qixaa jechuudha bakka kanatti wanni isin hubattan. Kana asirraa hubannaa. Inni biraa qabxii danfinaati. Qabxii danfinaa jechuudha. Qabxiin danfinaatoo. Qabxiin danfinaatis akkuma qabxii isa qorrinaatii fi isa dhangala'ootti jechuudha yookiin qabxii horkina danfina osoo hin taane qabxii diilalnaayinaatti jechuudha. Dhangala'oon teempireechara murtaa'aa irratti gara gaaziitti ni jijjiirama as keessatti. Dhangala'oon teempireechara murtaa'aa ta'e irratti gara maalitti yoo jijjiirame? Gara gaaziitti yoo kan jijjiiramu ta'e maal jennaani? Teempireechara suni qabxii danfinaati jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Teempireecharri bakka kanatti jechuudha. Teempireecharri dhangala'oon gara gaaziitti ittiin jijjiiramu kun ammoo qabxii danfinaa jennaan. Qabxii baqinaa jennaan jechuudha. Qabxii baqinaa jennee maqaa isaanii waamuu yookiin moggaasuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan sirrii dirra galaanaa teempireechara dhibba digirii seentigireedii irratti gara hurkaatti gaaziitti jijjiirama. Dhangala'oon qulqulluun yommuu danfu hamma dhangala'oon hundinuu hurkee dhumutti teempireechara dhaabbataa ta'a yookiin hin jijjiiramu jedhu. Teempireecharri dhaabbataa ta'e hin jijjiiramu. Dhaabbataa ta'e ta'a jechuudha. Hanga inni suudoowwan bishaanicha irraa uumaman san hundi isaatu haga digirii seentigireedii danfee jechuudha. Digirii seentigireedii 100 gahuutti jechuudha. Qabxii baqinaa fi qabxii danfina wantoota yoo fudhannee ilaallu fakkeenya bishaan
0 digirii seentigireedii irratti 0dha. Akkasuma qabxiin danfina isaanii immoo bishaan qabxii danfina isaa 100. Alkooliin qabxiin inni irratti baqinni isaatiif danfina isaa ilaallu kan inni irratti baqu qabxiin inni irratti baqu jechuudha. Negatiiva 100 fi 17 irratti baqa. Kan inni irratti danfu ammoo tempereechara digirii meeqa irratti hundaa'a? 70 fi 9 digirii seentigireedidha jechuudha. Ashaboon nyaataa qabxiin baqina isaa kan inni irratti baqu jechuudha. 800 fi takka digirii seentigireeditti baqee gara akka bishaanii fakkaata jechuudha. Qabxiin inni irratti danfu ammoo 1465 irratti jechuudha. Kun maal agarsiisa? Qabxiin baqina wantootaati fi qabxiin qorrina wantoota akkasuma danfina wantoota garaagarummaa qabaachuu isaati bakka kanatti nuti hubachuu dandeenya jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Inni biraa waa'ee rukinaati. Wantoonni hundinuu bakka ni qabaatu. Yes, wantoonni hundinuu bakka ni qabu. Bakki isaan qabatan kunis maal jedhama jennaan? Qabee jennaan. Wantoonni hundinuu bakka qabu. Bakki isaan qabatan san ammoo maal jedhama? Qabee jedhama. Rukinni hanga wantichaa qabee isaatiif hiruun kan argamudha. Rukina jechuun akkuma kunoo foormulaa kanarraa argannu kanatti jechuudha. Rukina jechuun akkuma foormulaa kanarraa argamutti hanga wantoota fuutee qabee isaaniitiif yoo hirtu kan argattudha jechuudha. Hanga wantichaa yoo giraamaan ta'e fi qabeen miiliilitiraan kenname yuunitiin rukinaa giraam irra miiliilitira ta'a jechuudha. Yuunitiin rukinaa waltawaan isaa meeqa? Kiiloogiraam irra meetir kiibiidha. Kuni maali? Yuunitii waltawaa qabee jennaan. Yuunitii waltawaa kan yeroo waa'ee qabee waa'ee rukinaa yeroo kaalkuleet goonee yeroo hojjennu yuunitii waltawaa ittiin keenyu jechuudha. Yuunitii wantoota dhangala'oo ta'e tokko qabee isaanii daleenee yookiin jajjaboo qabee isaanii hojjennee rukina isaanii hojjennee yeroo keenyu yuunitii ittiin ibsinu jechuudha. Kana jechuudha. Rukinni walqixa ni ta'a hanga wantichaa irra qabee wantichaati. Hanga jechuun ulfaatina wanta tokko fakkeenyaaf amma sibiilli tokko kiiloogiraama sibiila tokko 4 kiiloogiraama ulfaata yoo ta'e qabeen yookiin bakki inni irra taa'u jiru sana ammoo 2 meetiri kiibii yoo taate akkamitti argachuu dandeenya waan jedhuun hojjechuu ni dandeenya. Fakkeenya sibiilichi 4 kiiloogiraama yoo ta'e kuni hanga jechuudha. Maas jedhama. Yoo qabeensaa ammoo 2 meetir kiibii yoo taate akkamitti rukina barbaanna kan jedhu. Rukina jechuun hanga irra qabee jechuudha. Foormulaan isaa akkana jechuudha. Akkuma hundi argitan kana jechuudha. Sana booda akkamitti kaalkuleet gochuu dandeenya? Soorri kunni walqixa ni ta'a hanga irra qabee waan ta'eef akkamitti argachuu dandeenya? Hanga jechuun 4 kiiloogiraama yoo ta'u qabee jechuun ammoo 2 meetir kiibii waan ta'eef kana 4 lamaa hirta jechaadha. 4 yoo lamaa hirtu meeqa gaa? 2 gaa? 2 maal? Yuunitiin isaa kiiloogiraam irra meetir kiibii jenneen akkana kaanyaa jechuudha. Akkanatti ibsama jechuudha. Akkasuma kabiraa maalii? Fakkeenya yoo fudhannu iddoo kanatti fakkeenya yoo fudhannu bakka kanatti jechuudha. Fakkeenyi gaa akkuma isin argitan jechuudha. Kunoo fakkeenya sibiilli koopparii jedha. Hangi isaa sibiilli koopparii bakka kanatti jiru hangi isaa m jechuudha. Gaa hangi isaa meeqa? 89.5 yoo qabaate jedha. Qabeen isaa ammoo qabeen isaa meeqa qaba? Qabeen isaa 10 seentimeetir kiibii yoo ta'e sibiilichi rukina meeqa qaba? Rukinni isaa meeqa ta'a jechuu isaati. Bakka akka kanatti jechuudha. Yeroo amma nu gaafatu maal nu gaafachuu jira jechuudha? Rukina nu gaafachuu jira. Bakka kanatti maaltu nu kenname? M nu kenname. Asitti immoo V nu kenname. Kanaaf maal jettaani? M dha. Kun ammoo V dha jechuudha. 10 ka jedhu sana booda P walqixa ni ta'a M over V dha foormulaan isaa. M meeqa? 89.5 maali? Giraama hiruu jettaani. Qabee jechuun ammoo 10 jechuudha. 10 maal?
10 seentimeetira kiubii 10 seentimeetira kiubiidha jechuudha. Kana booda 89.5 giraama hiruu 10 paaworii 3 kana waliif hirtaa jechuudha. Gaafa kana waliif hirruu meeqa ta'a? 8 tuqaa meeqa ta'a jechuudha? 8.95 giraam irra seentimeetira kiubii ta'a jechuudha. Jalqaba bakka kanatti wanni nuti qabachuu qabnu maali jennaan? Wanni nuti qabachuu qabnu akka jalqabaatti jechuudha foormulaadha jechuudha. Foormulaa kana sirnaan qabachuu qabna. Foormulaa kana jechuudha asirra dhaabbannee deebisna wanta ta'eef jechuudha. Kabiraa rukinni jedha bishaan qulqulluu teempireechara digirii seentigireedii 25 irratti duwwaa tuqaa 998 giraama seentimeetira kiubiidha jedhe hagan irratti jechuudha. Rukinni giddu galeessa wantoota beekamoo ta'an gabatee 2.3 irratti kennamanii jiru. Ujee gabatee 2.2 rukina wantoota beekamoo tokko jedha. Rukina isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf zayitii boqqolloo, damma, dhiiga, aannan. Yoo rukina isaanii ilaalle garuu rukinni isaanii teempireechara digirii seentigireedii 25 irratti giraama seentimeetira kiubii jechuudha. Kan boqqolloodhaa yoo fudhanne. Kan zayitii boqqolloo fudhanne duwwaa tuqaa 9 kan dammaa fudhanne rukinni isaa takka tuqaa 420dha. Kan dhiigaa fudhanne takka tuqaa duwwaa 35dha. Kan aannanii fudhannes takka tuqaa duwwaa 30 jedha jechuudha. Rukinni zayitii rukina bishaaniitii gadi jedha. Rukinni zayitaa rukina bishaaniitii gadi. Yommuu zayitiin bishaanitti dabalamu bishaan jala oola jedha. Maaliif rukinni yookiin ulfaatinni zayitiidha kan bishaaniitii gadi waan ta'eef. Zayitiin garuu gubbatti hafa jedhe. Yes, akkuma fakkii kanarraa agartan jechuudha. Sababni isaa bishaan rukina guddaa qabu baqaana gara jalaatti yoo galu zayitiin rukina xiqqaa qabu immoo gubbatti hafuu isaa fakkii 2.12 armaan gadii irratti hubachuun ni danda'ama jechuudha. Wantoota rukina olaanaa qabantu wantoota rukina irraa qaban jala aanee ujummoo meeshaalee keessattis ta'e jala aanaa jechuudhaatu asirra nama gala jechuudha. Kabiraa waa'ee bulbulamummaati. Solveeshin jechuudha. Bulbulamummaan amala fiizikaalaa ta'e wantoota adda baasnee beekuudhaaf ni fayyada. Bulbulamaan teempireechara murtaa'e irratti hamma bulbuluu danda'uudha. Fakkeenyaaf bulbulamaa kan jennuun kun bulbulamaan fakkeenyaaf bishaan keessatti ashaboo yommuu bulbulamu fakkeenyaaf fuunee ashaboo bishaan keessatti yommuu bulbullu bishaan bulbulaa jedhama. Ashaboon immoo bulbulamaa jedhama. Ashaboo yommuu bulbulamu warqiin garuu maal ta'a? Hin bulbulamu. Ashaboonni bulbulama warqiin hin bulbulamu. Ka bulbulamu kuni ka bulbulamu jennaan bishaanichi immoo bulbulaa jedhama jechuudha. Akka kanatti waa'ee bulbuluu fi bulbulamummaa wantootaatiin illee amala wantoota gargar baasnee ibsuu ni dandeenya. Ashaboon nyaataa bishaan keessatti ni bulbulama, warqiin garuu hin bulbulamuu jennee kanatti ibsuu ni dandeenya. Kabiraa waa'ee dabarsuu elektiriikii fi ho'aati. Amaloota fiizikaalaa afran keessaa isa tokkodha jechuudha. Dandeettii dabarsuu fi ittisuu yookiin dandeettii dabarsuu elektiriikii wantootaa fudhannee garaagarummaa wantoota jidduu jiru ibsuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf garaagarummaa muka goggogaa fi muka jiidhaa jidduu jiru. Mukni jiidhaan yoo elektiriikiidhaan xuyne maal ta'a deema? Mukni jiidhaan yoo elektiriikiidhaan deeme elektiriikiif keessa waan dabarsuuf nama ajjeesuu danda'a. Mukni goggogaanoo elektiriikiidhaan yoo xuyne elektiriikiif keessa hin dabarsu. Mukni goggogaan jechuudha. Kanaaf garaagarummaa elektiriikiif keessa dabarsuu akkasuma ho'aaf keessa dabarsuutiin garaagarummaa wantoota amala fiizikaala isaanii ibsuu ni dandeenya. Sibiilonni ho'aaf keessa ni dabarsu. Sibiilaalonni garuu ho'aaf keessa hin dabarsan. Fakkeenyaaf amma haayilaandii yoo fuunee ibidda qabne haayilaandiin maal taati? Ni gubatti malee ho'aaf keessa hin dabarsitu. Garuu mismaara fuunee ibidda keessa yoo keenye mismaarri ho'a san ni dabarsaa jechuudha. Ifiin gubatu mismaarri maal ta'a? Ho'a san of keessa dabarsuudhaan akka nuti gubanuu nu taasisaa jechuudha. Kanaaf dandeettii ho'a of keessa dabarsuu fi of keessa dabarsuu dhabuu wantootaatiin garaagarummaa amala fiizikaalaa ibsuu amala wantootaa ibsuun ni danda'ama jechuudha. Amalli kun dandeettii dabarsuu elektiriikii fi ho'aa wantootaati. Dandeettiin akkasii kun amala fiizikaala sibiilota kanneen akka koopparii, almuuniyeemii, aayiranii, silvarii fi zinkiitii kan inni agarsiisu. Amaloota fiizikaalaa isaanii irratti hundaa'uun
wantoota adda baasuun ni danda'ama. Yes, wantoota adda baasuun ni danda'ama. Amaloota maal irratti hundoofne? Amaloota fiizikaala isaanii irratti hundoofne. Wanti akkanaa kun amala akkanaa qaba. Wanti akkanaatis amala akkanaa qaba jennee dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Kan inni asirraa wanti nuti hubannu. Fakkeenyaaf wanti hundi jedha. Wanti hundi maal qaba? Fakkeenya wanti hundi amala fiizikaalaa kan mataa isaa qaba. Amalli kunis wanta tokko isa biroo irraa adda baasuuf ni fayyada. Wantoonni garaagaraa lama amaloota fiizikaalaa wal fakkaataa qabaachuus ni danda'u. Garuu amaloonni fiizikaalaa isaanii hundi wal fakkaatoo ta'uu hin danda'an. Very good. Amaloonni fiizikaalaa isaanii hundinuu adda ta'uu hin danda'an. Yoo xiqqaate tokko keessaa adda ta'u. Fakkeenyaaf amma aananii fi dhiiga yoo fudhanne isaan lameenuu lafarra ni yaa'an. Isaan lameenuu dhangala'oodha. Kuni wal fakkeenya isaaniiti. Garuu immoo maal ta'uu ni danda'a? Halluudhaan gargar ba'uu ni danda'a. Dhiigni diimaadha, aanan immoo adiidha. Kanaaf amalli isaanii gama tokko wal fakkaatanii gama tokko immoo garaagarummaa qabaachuu ni danda'u jechuudha. Okay. Akkasuma amalootni fiizikaalaa isaanii hundi wal fakkaatoo ta'uu hin danda'an jedha. Yes. Yaalii armaan gadii irraa hubachuun ni danda'ama jedha. Kana egaa akkuma amma isinii kaase akka fakkeenyaatti yoo fudhattan hubannoo keessan daran cimsachuu ni dandeessan jeetan amana. Inni biraa maaltu jira? Waa'ee amaloota keemikaalaati. Waa'ee amaloota keemikaalaa. Amaloota keemikaalaati jechuun osoo hintii yookiin ibsaas gubbaa jirutti hin dabarre dura amaloonni keemikaalaa amaloota wantoonni haaraan keessatti uumamuu danda'uu fi gara iddoo jalqabaatti deebi'uu hin dandeenyee fi akkasuma wal nyaatatti keemikaalaa illee keessatti yeroo hedduu keessatti adeemsifamuudhaatu amaloota keemikaalaa jennaan. Kan gara duubaatti illee deebi'uu hin dandeenye jechuudha amala keemikaalaa kan jedhaman. Akkasuma egaa bakka kanatti illee mee ni ilaalla. Maaltu amala keemikaalaa jedhamuu danda'a kan jedhu jechuudha. Bakka kanatti wanti nuti ilaallu asitti illee bal'inaan ni jira jechuudha. Mee amaloota keemikaalaa jechuun akkuma amma jee mee yoo dubbisne amalootni yommuu wanti tokko jijjiirama qabiyyee yookiin maalummaa isaa jijjiiru mul'atan amaloonni akkasumas amaloota keemikaalaa jedhama jedha. Amalootni yommuu wanti tokko jijjiirama qabiyyee yookiin maalummaa isaa jijjiiru yeroo mul'atan jechuudha. Yeroo mul'atan amaloonni akkasii amaloota keemikaalaa jennaan. Fakkeenyaaf aanan binneeti achi keenya. Aanan binnee firiija keessa keenya aanan yeroo turu xiqqisho yeroo turu firiija keessa yeroo bulu ganama isaa maal ta'e harkanna isaa gara itittuutti jijjiirame harkanna jechuudha. Aanan kanarratti jijjiiramni uumamee jira. Jijjiiramni haaraan akkanaa kun yeroo uumamu jijjiiramni akkanaa kun maal jedhama jennaan? Jijjiirama keemikaalaa jennaan. Akkasuma bakka kanatti amaloonni keemikaalaa maatarii sababa qabiyyee isaaniitiin dandeettii jijjiirama keemikaalaa yookiin wal nyaatinsa keemikaalaa gaggeessuun kan ibsamanidha. Fakkeenyaaf akka waliigalaatti sibiilotni amala keemikaalaa asiidii waliin wal nyaachuu ni qabu. Sibiilotni amala keemikaalaa asiidii waliin wal nyaachuu ni qabu. Sibiilonni asiidiidhaa wajjin wal nyaatanii maal uumuu ni danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf ashaboo fa'aa uumuu ni danda'u. Sibiilonni asiidiidhaa wajjin wal nyaachuudhaan. Fakkeenya sibiilota akka kaalsheemii fudhanne. Sibiilli kaalsheemiidhaa dhufee yoommoo fakkeenyaaf wanta kaarboniik asiidiidhaa wajjin wal nyaate. Fakkeenyaaf kaarboniik asiidii kan jedhaman kanaa wajjin yoo wal nyaate sibiilli kun eenyu wajjin amala wal nyaachuu qaba? Amala asiidota wajjin wal nyaachuuti ni qaba jechuudha. Kana booda inni kun haayidroojiniin kun pilaasiidha qaba. CO3 tun immoo negatiiva qabdi. Inni ofii isaatii kaalsheemiin kun pozitiiva qaba. Inni pozitiiva qabu kun dhufee isa negatiiva qabu wajjin walitti waan dabalamuuf maal uuma jechuudha? Kaalsheem kaarbooneetii uumaa jechuudha. Kaalsheem kaarbooneetiin kun maali? Ashaboodha jechuudha. Ashaboon waan uumameef yookiin chookiin haariin takka waan uumamteef wanti haariin keessatti uumame jechuudha. Kana booda haayidroojiniittiin kun gara biraatti irraa baha. Bifa hurkaatiin gara alaatti baha. Chookii bakka kanatti arkanne jechuudha laalama. Waan haaraa arkanne jechuudha. Sibiila fuuneetuma
asiidii wajjin nyaachifna ashaboo harkannee jechuudha. Akka kanatti wanni haaraan uumamuu waan danda'uuf amalli kanaa kun amala keemikaalaatii jennaan jechuudha. Akkasuma amaloonni keemikaalaa wantoota beekuudhaaf maaliif hin barbaachifne? Amaloonni keemikaalaa wantoota beekuun amaloota keemikaalaa wantoota beekuun maaliif barbaachise? Amala keemikaalaa wantoota beekuun maaliif barbaachise? Wantoota adda baasuudhaaf yookiin wantoonni yoo maal ta'an maalitti waan haaraa akkamitti uumuu danda'an jennee adda baasnee beekuudhaaf ni fayyada. Saayinsii keessatti amaloota keemikaalaa iddattoo wanta tokko beekuun barbaachisaadha. Yes, sirriidha. Odeeffannoon amaloota keemikaalaa irraa argamu wantoota ramaduudhaaf fakkeenyaaf wantoota ramaduudhaaf ni gargaaramna. Wantoota ramaduudhaaf ni gargaaramna. Akkasuma iddattoo hin beekamne adda baasuudhaaf illee amala keemikaalaa ni gargaaramna. Qulqulleessuudhaafis wantoota biroo irraa gargar baasuudhaafis amalootaa fi faayidaa wantoota raaguu jechuudha. Tilmaamuu akka nuti dandeenyuu fi kan kana fakkaataniif maal ni ta'a jechuudha. Kan kana fakkaataniif amaloota keemikaalaa wantoota beekuun ni barbaachisaa jechuudha. Kana asirraa hubannaa. Kuni waa'ee sila amaloota keemikaalaati. Waa'ee amaloota keemikaalaati jedhama. Inni biraa wantoota ramaduudha. Inni biraa maali? Wantoota ramaduu jedha. Wantoonni akkamiin ramadama? Wantoonni bakka lamatti qoodama kunoo akkuma asitti arginee jirru kana jechuudha. Wantoonni bakka lama qoodama isaanis wantoota makaa fi wantoota qulqulluudha jechuudha. Wantoota qulqulluu fi wantoota makaa jechuu ni dandeenya. Wanti bakka kanatti jechuudha. Wanti akaakuu maatirii ta'ee haala murtaa'aa tokko keessatti amala fiizikaalaa dhaabbataa kan qabudha. Wanti akaakuu maatirii keessaa tokko ta'ee haala murtaa'aa tokko keessatti amala fiizikaalaa dhaabbataa kan qabudha. Wantoota haala qabiyyee isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti ramaduun ni danda'ama. Isaanis wantoota qulqulluu fi wantoota maalitti? Wantoota makaadha. Haala qabiyyee isaan keessatti argaman irratti hundaa'uuneeti beekaa. Wanti qulqulluun ruqoo wal fakkaataa qofa kan of keessaa qabudha. Wanti tokko ruqoolee lamaa fi isaa ol reeshoo adda addaatiin walitti makaman kan of keessaa qabu makaa jedhama jedha. Wantoota ruqoolee lamaa fi lamaa ol reeshoo adda addaatiin walitti yommuu makaman uumamu maal jedhama jennaan? Makaa jedhama. Jennee bakka kanatti wantoota makaa fi wantoota qulqulluu jennee akkanatti bakka lamatti adda qooduudhaan ilaaluu yookiin beekuu ni dandeenya jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Mee gara wantoota qulqulluu yoo dhufne wantoota qulqulluu waan jedhamanitti yoo dhufne maal hubachuu dandeenya? Wantoota qulqulluu waan jedhamurraa wanni nuti hubachuu dandeenyu maalii fi maali? Dura gara qabiyyee isaaniitti yoo dhufnu wantoonni qulqulluun qabiyyeen isaanii maalii jennee dubbachuun ni danda'ama. Maaltu jira? Jechi qulqulluu jedhu hiikaan saayinsii keessatti qabu hiikaa hawaasa keessatti barame irraa garaagarummaa ni qaba jedha. Fakkeenyaaf wantoonni hawaasni qulqulluu jechuudhaan kan akka cuunfaa burtukaanaa, bishaan ujummoo yookiin waawwee keessa yaa'u jechuudha. Dhugaatii lallaafaa fi kan kana fakkaatan yaadarimee keemikaalaatiin garuu qulqulluu osoo hin taane makaa wantoota adda addaa of keessatti qabanidha isaan jechuudha. Wantoonni qulqulluun amaloota dhaabbataa kan qabanii fi qabiyyee wal fakkaataa irraa kan uumamanidha. Fakkeenya oksijiinii jennaan, bishaan, warqii, ashaboo nyaataa, saalfarii kan kana fakkaatan wantoota qulqulluu jedhamanii waamamuu jechuudha. Isaawwan amma maqaa dhawine kun wantoonni qulqulluun bakka lamatti qoodama. Isaanis elementootaa fi koompaawundoota jennee iddoo lamatti qooduun ni danda'ama jedha. Elementoota jechuun maal jechuudha? Mee elementoota jechuun maal jechuudha? Yoo fudhanne wantoota qulqulluu ta'anii adeemsa jijjiirama keemikaalaatiin gara wantoota xixiqqoo birootti diigamuu kan hin dandeenye maal jedhamu jennaan? Elementoota jennaan. Wantoota qulqulluu ta'anii adeemsa keemikaalaatiin gara wantoota xixiqqoo birootti diigamuu kan hin dandeenye maal jedhamu jechuudha? Elementoota jedhamu. Elementiin atomii
gosa tokko qofa kan qabudha. Elementiin atamii gosa tokko qofa jechuudha. Atamii gosa tokko qofarraa kan uumame jechuudha. Fakkeenya silvarii, warqii, salfarii, oksijiinii fi kan kana fakkaatan isaan hundinuu atamii mataa isaanii tokko atamii adda addaa kan mataa isaanii qabu jechuudha. Funoo akkuma fakkii asiin gadi kanarratti ilaallee agartanitti jechuudha. Okay. Yes. Akkasuma gaa warqiin jajjaboo halluu keelloo qabudha jedha. Jajjaboo halluu keelloo qabudha jedha. Aayironiin jajjaboo halluu meetawaa qabudha jedha. Jajjaboo halluu meetawaa qabudha. Meerkuriin teempireechar dareetti dhangala'oo halluu adii meetawaa qabudha. Halluun isaa dhangala'oodha. Halluu dhangala'oodha qaba. Akkasuma meetawaadha jedha. Meerkurii kan jennuun jechuudha. Uumamaan elementoota 98tu argama jedha. Uumamaan elementoota 98tu argama jedha. Uumamaan kan namtolchee jedhanis ni jiru. Elementoonni muraasni biroo immoo laaboraatooriiwwan keemistirii laaboraatooriiwwan keessatti maaltu ni argamu jechuudha. Laaboraatooriiwwan keessatti maloota namtolcheetiin kan qophaa'anis ni jiru. Walumaa galatti lakkoofsi elementoota hanga ammaatti beekaman meeqa? 118 jechuudha. Moodeliin suudoowwanii elementoota akka armaan gadii kanatti agarsiisuu ni danda'ama. Atam tokko jechuun kan kanaa kana. Atam lamee jechuun kunoo akkuma amma agartan kanaa kanaa jechuudha. Atam tokkeen elementoota adda adda jiran. Atam lamee jechuun ammoo kanneen walitti dhufanii akka kompoondiitti elementummaa wal fakkaatan abban lama waliin taa'u jechuudha. Elementoonni kunniin qoodamaa fi amaloota mataa isaanii qabu. Sirriidha. Elementoonni wantoota qulqulluu jala ramadaman kunniin amalootaa fi yookiin qoodaminsaa fi amalamoota mataa isaanii qabanii amala isaanii irratti hundaa'uudhaan elementoonni bakka saditti qoodamuu jedha. Isaanis sibiilotaa fi garii sibiilotaa jennee bakka saditti qooduu ni dandeenya jechaadha. Sibiilota jechuun amaloonni sibiilotaa meeqami? Amaloota sibiilotaa jennee sibiilonni elementoota maaliiti? Akkuma gaa kunoo agartan sibiilota yoo fudhanne jechuudha bakka kanatti elementoota amala elektiriksiitii dabarsuu, calaqqisuu, shibeeffamuu fi batteeffamuu amala qabanidha. Qabxii baqinaa fi danfinaa olaanaa kan qabanidha. Meerkurii irraa kan hafe teempireechar dareetti faalkaa jajjaboodhaan kan argamudha. Meerkuriin garuu faalkaa dhangalootiin argamaa jechuudha. Elementoota sibiilotaati kun. Fakkeenya kaalsiyeemii, aayironii, soodiyeemii, alamuuniyeemii kan kana fakkaatan faalkaa jajjaboodhaan kan argamanidha. Sibiilotni beekamoon tokko tokko akka fakkeenya armaan gadii kunoo asirraa hubachuun ni danda'ama jechuudha. Laaltanii hubachuu ni dandeessanii. Sibiilonni kunniin faalkaa jajjaboodhaan kan argamus ni jiru, faalkaa dhangala'oodhaan kan argames ni jiru. Dabarsuu elektiriikiitis ni calaqqisuus, ni shibeeffamus, ni batteeffamus jechuudha. Sibiilonni jireenya guyyaa keenya keessatti faayidaa hedduu qaba. Fakkeenyaaf meeshaaleen mana keessatti itti fayyadamnu kanneen akka albee, qaxxaamura yookiin maqasa, mismaara, markajii fi kan kana fakkaatan sibiilota irraa kan tolfaman waan ta'eef bu'aa hedduu takka irraa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf faayidaan sibiilotalleen hedduu akka ta'e asirraa ni hubanna. Tokko wanti dillemma nuti ablee nyaata ittiin ciru, akkasuma maqasni rifeensa ittiin muratan, mismaarri mana ittiin ijaaran, mana ijaaruudhaaf nu gargaaru, makarajii yookiin kitiliin shaayii itti danfisuudhaaf nu fayyadu kun hundi sibiilota jechuudha. Jireenya keenya keessatti sibiilonni hedduu takka murteessuudha jechuudha. Inni biraa sibiilaalota. Sibiilaalonni amaloota armaan gadii qabu. Tokko faallaa amala sibiilotaati qabu jedha isaan. Sibiilaalonni faallaa amala maalii qabu? Faallaa amala sibiilotaati qabu. Yes, sirriidha. Giraafaayitiidhaan irraa kan hafe sibiilaalotni hundinuu maaliidha jennaan ho'aa fi elektiriikii hundinuu dabarsoo ho'aa fi elektiriikii miti jedha. Hundi isaaniitu dabarsoo ho'aa fi elektiriikii miti. Eenyurraa kan hafe? Giraafayitii kan jennuun kanarraa kan hafe. Giraafayitiin elementoota sibiilaalaa keessatti kan argamanidha. Inninis maali yoo jettan elementii kaarboniiti. Giraafayitiin elementii kaarboniiti. Kaarboniitu wanta alootiroopii 3 qaba.
isaa jechuudha. Kabira hin calaqqisan isaan yoo muramanis hin calaqqisan. Eenyutu hin calaqqisne? Sibiilaalotni yoo muramanillee hin calaqqisan jechuudha. Yommuu tumaman ni caccabu. Sibiilaalotni akka sibiilota osoo hin taane ni caccabu. Hin baxxaan yookiin hin shibeeffaman. Kun hundi maali? Amala sibiilaalotaati jechuudha. Tempereechara dareettoo maal ta'a deemu dhiiroo? Tempereechara dareetti. Faalkaa sadaniinuu argamuu ni danda'u. Faalkaa sadaniinuu jajjaboonis dhangala'oodhaanis gaaziinis argamuu ni danda'u jechuudha. Sibiilaalotni jennaan. Kabira fakkeenyaaf jajjaboo kan jennuun kan akka kaarboonii, kan akka salfarii, kan akka ayoodiinii, kan akka fosforasii fi kan kana fakkaatan sibiilaalota faalkaa jajjaboodhaan argaman jechuudha. Sibiilaalonni faalkaa dhangala'oodhaan argaman immoo biroomiinii jechuun ni danda'ama. Biroomiinii yommuu ta'u gaazii kan hin ta'in immoo waan akka haayidroojiinii, oksijiinii kan kana fakkaatan amaloota maalii qabu? Amaloota gaazota isaan kun waan ta'eef amaloota jajjaboo san hin qaban jechuudha. Kanaafuu sibiilaalotaa jennaan isaawwan kanneen. Fakkeenyi isaanii kunoo akka fakkeenyaatti asirra nuuf kaa'eetu jira. Kaarboonii kuni kaarbooniidha. Kuni fosforasiidha. Kun ammoo saalfariidha jechuudha. Akkuma sibiilaalotni akkuma sibiilotaatti sibiilaalonnis jireenya guyyaa keenya keessatti faayidaa guddaa qaba jedha. Yes, likkiidha kun egaa. Fakkeenyaaf kaarbooniin ulee dhagaa baatirii keessaa tolchuudhaaf. Dhagaa baatirii yoo kan addaan cabsinu taate ulee wanta gurraacha tokkotu jira. Wantichi gurraachi suni maal jedhama jennaan? Kaarboonii jedhama laal. Kaarboonii ulee dhagaa baatirii keessa jiru irraa tolchuudhaaf. Saalfariin qorichummaadhaaf fakkeenyaaf saalfariin inni bakka kanatti amma laalu jiru kan keelloo ta'e kun jechuudha qorichummaadhaaf ni fayyada. Goommaallee ho'isuuf ni gargaara. Kilooriinii jira. Kilooriiniin bishaan qulqulleessuudhaaf bishaan itti ni dabalama jechuudha. Inni wantoota elementoota sibiilaalota keessaa isa tokkodha. Bishaan qulqulleessuudhaaf itti ni gargaaramna jechuudha. Kanaaf faayidaan sibiilaalota baay'ee murteessaadha akkuma sibiilotaati jechuudha. Akkuma sibiilotaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa garii sibiilotaati. Gariin sibiilotaa akkuma sibiilaalaa jechuudha. Gariin sibiilotaa maaliin beekuu dandeenya yoo jenne garii sibiilotaa ibsasaa yoo hiikaa isaa dura yoo dubbannu elementii amala sibiilaatii fi amala sibiilaalaa qabu jechuudha duraarratti. Elementii garii sibiilaa jechuun wantoota qulqulluu keessaa tokko ta'anii amala sibiilaatii fi amala sibiilaalaa kan qaban jechuudha. Kanaaf gariin sibiilotaa elementoota amala sibiilaa fi sibiilaalota qabanidha. Elementoonni kun gariin dabarsoo ho'aa fi elektiriikiiti. Dabarsoo ho'aa fi elektiriikii waan ta'aniif elementoonni kun garii dabarsoo ho'aa fi elektiriikii waan ta'aniif maalii jechuu ni dandeenya? Elektiroonii keessatti faayidaa olaanaa ni qabu jechuudha. Fakkeenyaaf silikoonii, jarmineemii fi arseniikii elementoonni jennuun kun elementoota garii sibiilaa jechuudha. Itti sodaas akka garii sibiilaattis nu gargaaru jechuudha. Kanaaf har'aaf asumarratti isiniif dhaabbadha. Hagama turee taanu walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isinin jenna nagatti.